ati amma ijoollee sanni baaftamu hin baaftu ijoollee sin dinne balbii hundana qoratu jirtaa minan baasaa sin jehoona raayitan maaliin sin raahii nama akkamitti akkas goositta Ibrahim akkamitti ijoollee san dhugumaan jaalala dhugaa jaalattamu jaalala fijidaati namaa sibite moo akkamitti akkas goositta jaalala manuman jaaladde jaalalatti akkas nama goositti la insaan inni seero kan leesitu uleen tanga dhiyoo tanaatu maas hin goone harkina irratti du'ee jira Ashama harka fuuni hordoftoota hundi seenaa akkam nagaa jirtu fayyaadha jirra alhamdulillah as keenya walumaanuu baganuuf jiraatan gaa akkuma gartee ammaan dura viidiyoo akka ammaan dura gartee fidaa turre amma gaa rabbiin kuni jaza kafalii beete jaza kafalii maali jettee yoo rangetan akkuma isneen jiru engadda intaltii biiftuu jaansan akka itti bokkisaa turte akka malee gartee qilleensa kanarraa gartee abraayin qabee harkaayin qabaa warri isaa dubbatu hoo maal jettan jettee akkasi bokkiftu san arragaa harkaa fi miila isii wal gubbarratti kana godhaniiti jaartiin Abraayim daaraa godhu jirti gaawoo akkuma agartan kana bara inumaatu waatu dachii samii qabatti beeki maaliif engadda gaa akka godhattu akkuma agartan bokkiftu turte akkasitti qabdee diinaan fuutee qawweedhaan leencaa gartee Abraayim guyyaa 5 ol ukkaamsitee jechuudha. Arrammoo arra kabiraa jirti beeki. Arragaa harka dheengadda harka dheengadda gartee itti boontu san isaan san harka jirti jechuudha. Maal fakkaatti akkam akka jirtu gaa maal jeesee isinii mayaa'u bar waywaataa dachii samii qabatu jirti. Maaliif jettanii intala gaa dheengadda jaarsa jalaa fuuti wardaa ni beeytan wardaa orootu daaraa isii haku jiraarra bar miila warratti hiteeti nyaasittiin kanamu sittiin kan hundi godha jirtu beeka dheengadda akkamii dheengadda arroo kabiraati beeka dheengadda hedduu takkaa arra yoon qoflillee na gammachiisa beeka maaliif si gammachiisu na jettan isa barbaachaa magaalaa tanaa keessa olii gad naanno'e ammammoo dheengadda nu aarsite ammammoo niin gammadi maaliif gammaddi yoo na jettan yaaboo wayii hambiftee eessarraa kaateeti hiccitiin isiin dhaabbattu takkaa lamatti beeka irra baasisu jira beeka eessa maal gootee akkamii furuu dandeessee maalirra dhaabbatteeti jaalalti tun maalirraa si qabdee akkami si qabuu dandeessee jaarsa namarraa jaartii qabaan beeytu jaartii akkaan ilma uuf hin beeytu gaa maal jeensiima jaaladhee ilaa ammaan tana numaan jaaladhee badiisa kan qabu jettee afaan guutatee tanu afaan suurootti lafa gartee waan jaalattu dhabdeeti jaarsa namaa jaalatti dubbii suunitti amanii yaaqe hayyee fuutee ganda dachii jalatti namaan qabdee dachii jala dabarsitee akka ajaa'ibatti beeki akkam jettiin dheeyxee gubbara dhaabbattee jaraa harka duubatti gil godhee gartee kanatti irraa hidhaati gartee akkamuma inni na jaalatu godhii jechuu turteen si galtee ammoo hore dheengadda kamii arraa kamii dheengadda haa akoo maal jeessiima bar dhiiruma nafini beeka nama bar leenceef goote leenca dhalaattuuf hin laalle leenca achina dheetaa jaartii beekamna dheetaa booda hin dhabu godhachiiftee beeka maaliin badii qaba badii dhee maal lagaafatta badii xiyyaa'uun beenyee godhachiiftee beeka leenca
madiinti tanaaftan naas ijaarateetiin si fuudhee si fidee ila asii siin booji'eetiin hanga hayyamtutti gadin dhiifamtuu ati gad dhiifamuun hin jiru maaliifi aniin kun abbaa ilmootii hin dhageenyeti si jaaladheetii jira hanga hayyamtutti gadin baatu ammas isuma sanuu deebitee laaluuf bira dhaquu ana malee isiisan ni wallaalte wardaa ittiin hay tana hunda maaltu fide waan ni fide jaalala isiisan dhiishi anaaf ta'e isii biran dhaqini maaliif biran dhaqini kanaaf si jaaladheetiin jira lubbuun sii dhabaa kanaafuu wardaa waan ja'an irraanfachuu qabdaa ilmooti yoo ilmaan kiyyaas ilmooteetis irraanfachuu qabdaa akkasitti beeki guyyaa 5 guutuu beeki hidhanii miilaa fi harka wal hidhanii cafaqoo turan beeki garafuu turan akkuma gartan gaafunyaan kanaa fi mataa hunda wali booreessanii leenci wayi waachaa miti beeki tasa miidhaqeetii egaa maana uumtatti bikkasanii guyyaa meeqa eega guyyaa 5 bule akkasitti beeki jirraa sossobee akkuma gartee meeshuuma silaa ishiin ittiin fuusanuu fuudhee isiisan fuudhee fidee booji'ee manaan jiraa jechuudha. Maaliif kana jettan jette arra maaliif xiqqollee seexoonaan jettan ni seeqarra ni gammada hangaarra kadheen beeka hangaan cinqanneen beeka bar ka'een hojuu fi ka'een hojjenne jidduu maallaqa deemnee beekiya magaalaa tana keessaa guurree jaartii gargaaraa turre beeka sigalee arra immoo gartee arra gammachuu ililchuudha maaliif jettanii yoo jettan maal isummaan tunu miciyyummaan tunu gartee jaalala guusin jan kan jaalatan ni jira dhugaadha garuu dhiirtii guuttee jirti dhiira leexaa maan jaalanne illee itti bilbilee jennaani bilbila qaxara dhaggoote gaasa waan si arrasi qofachiisu si gammachiisu jettire arra immoo gaafunoo maal jedhin sinima arragaa fiidoo asitti isin asitti beek fiidoo isin karsiisu yaa beek ajaa'ibatti isii kanatti laa way waachiin tachiitta yeroo jirtudha yaabo sadarkaa nyaata lafarraa nyaachuutu geessee beekaa wayirraa kafaluu dhaseete bara kafaluu walii lama zajaankaa tadurru gafuun turu nisirti taammaa hin turtuu yan dhageessee akkasi beeki amma beeki jaatti akkasi miila hiiteeti mee maalirra dhaabbatteeti jaarsaqee jaalattee himigaa arra dhengadda viidiyoo isiidhaa hirraamandeeti hordoftoonnummaa isiitu haalaa jennee yuutuubii isii gubbarra sigaltee laalu qabaa kaayin jenirra akkasii viidiyoo san walleen qotan godhanii sammuu yuutuubiitis isii itti guraarisan nima isaanii beekni haqana jirraa itti uummanni yuutuubaraa maaliif haqan warri yuutuubii yoo jettan miidhaa namaan fedhan micoonis fuulasii hojii takka mul'atu ijoollee xiqqoo fakkeessitee wali caccabxeeti tumichaan wali koffooytee sarara dhaabbateeti uummanni warri yuutuubarootaa jechuudha warri yuutuubii viidiyoo san massa'an haqan achirraa arra moota san daranii miila hidhaa miilli isii walitti qixximu sanigaa sigaltee akka ajaa'ibatti beeki way waacha dachiitaa garagalchuu jirti bishaan suuta bishaan irra naqaa daaraadha beeki akka ajaa'ibaati harkuuf teessan asuma laaltan irratti isinii dhufin deema
warri dheengadda aartanii homantiidhaan gartee miccoo tana maaniine maan miccoo tana kaan maan ajjeeneetan akka godhu jirru gammadaagaa homama ililchaa warri ililchuu homanti irratti ililjaa maaliif nama waan nama gammachiisaati boona isiin dheengadda boonsisan gartee akkasitti ilma dhiiraa akkasitti duubatti hiitee ukkaamsitee shuguxiidhaan namatti bittee fuutisantutu arra inni illee harka isaa hin tuune jaartii isatti gartee jaartummaan isaa mana isatti hiitee kana harkatti miila duubatti hiitee halkanii guyyaa waan isiin goote guyyaa guyyaan qorannoo takkatti as baasisuu jirti. Maaliif? Kana beektaa garaa isii goosisanii fayyisuu jirti. Dheengadda bishaan danfaarra gannee ta'e bishaan danfaarra neeti. Nyaata lafa tuqattee lafaa nyaatte jechuudha. Arrammoo adabbiin biraata miilaa fi harkaati jechuudha hidhameeti teessee maalirra dhaabbattee akkam ta'uudhaan isteeppii kana yookiin sadarkaa sadarkaa isiin dhufte gaafachuudhaan wardaan akka itti fufte jirti immoo ilaaltan asirratti. Warri ammoo yoo isii deeggartan malee warri isiin deeggarre homantiidhaan maal jettanii akka kanitan isiniif hin dhiisan. Warri dheengadda yoo kuma kiyya garaa gubatanii jiraatan. Andamiin teegaa maaliif maalayyaa anaa kabira jiru isin gartee halaala jiru maal gaa anu hangan takkaan gubadhee beliin ta'e intalti san intala nyaara ijaan qabne jechuudha. Nyaara ijaa hattattee jirtu jechuudha. Intala safuu Oromoo cabsiteedha. Akkamitti yoo jettan gaamee dhugumatti jaarsa namaa jaalatanii jaarsa namaa dhalaa buttee namaan maallaqaan bittee fuutee dhiira. Eessa geessisu agartee takka ukkaamsitee guyyaa shan guutuu dhageessanii addunyaa irratti hangilchatan. Isteeppii kana deemte jechuudha. Waan heera Oromoo aadaa Oromoo jan guutuu miilaan irra deemte bira. Dheengadda isiidha har'a immoo gaa akka isiin jirtu keessa akkuma gartan ilaaltanii jechuudha viidiyoo. Maaliifi gartee dheengadda akkami har'a akkami bookisni dheengadda akkasii bookiftee warri gartee dhukkooytu jettee numii akkasii nu arrabtu sun waa dhukkoonye har'a kamishii dhukkooytu munu dhukooytu har'a dhukkaamu jirta jechuudha. Dheengadda tana dhukkooytu nu jetteemi har'a dhukoo jirta dhukootti kara saasatti harkaa fi duuba walitti hidhamteeti akka ajaa'ibatti dhalaan akka keetii sirraa dalaguu jirti jechuudha. Dheengadda ati gartee jaarsaan jiraa fudheessan sirraa dalaguu jirti akka ajaa'ibatti har'a tana waan akkasuma jirti akka gartuu kana. Maaliif eessumarra dhaabbatteeti jaarsa namaa jaalattee ni fedhaa lubburraan jaaladhaa maali boo dillahun maali hadiraan dillahun eessaa kan dhufe arragaa akkana jirraa waan ajaa'ibaa waan addaa waan nama gaddisiisaa garteemi warri isii gaddisiisu immoo onnee haa warri isii gammachiisu immoo barreessaa wanti warri isii gammachiisu warra sin gammachiisu isii tana kana godhuun sin gammachiisu barreeffamaan barreessaa homantii ajaa'ibaa yaada keessan guutuu warri gartee isii gaddisiisu immoo onnee haa rakkoo qabu waan biraatu barreessinaa warri isii gammachiisu nu barreessaa. Arra kaleesii arragaa wardaadha jechuudha. Arragaa wal jijjiiraa beeku barri wal jijjiiraa. 2025 osoo sitti hin geeni baay'ee takka keessatti sirraa hojiin tee siif deebite jechaadhaan
amantee agartee warra akkasii yaada akkasii kan qabu fakkeenya isinii baatoo akka gafuun ammaa hin turre ta dur malee akka gartan kanarra dhaabbatanii viidiyoo isirra dhaabbatanii warri yaada akkasii qabu akkasiis ni qabu akka ilaalcha kana jijjiirtan jechuu xiyyaan hedduu takka gaa warri galatee isii nu wajjiin daaraa gootan komantiidhaan galatoomaa galata qabdanii zajaan isii immoo deebi'ee fi deebilii ta'ee dhufeef kunoo dachaa asumarra laaltan isiniin garsiisaa akka ajaa'ibatti dheengaddaa waan akka dheengaddaa bokkiftan eessa kuteeti irraan tana ati anumaayii isumaayii isumsanii jettan moo garatimmaa sirfachiiftuu yoo rakkoo ilaalteer akka isii ilaalte waan isiin goote hojjette immoo waan nama rafiisallee miti ilma dhiiraa fuutee dhala akkasiillee silaa hojii wallatti bireetu ture dhiira fuutee akkasii guurra waan addaa hedduu takka gammadeetiin jiraa dhiiraan ta'e malee silaa ililiin jaasiin jee maaliif akka isiin nu gootetu waan isiin nurra daleedeetu irra guddaan waan ajaa'ibaa waan addaati beeka gartee kanaafuu hordoftoota gartee hundee seenaa hedduu takka komantiin teessan nama toltii waan isin jettan guutuu godhuudhaaf qophiidha. Yaada tokko keessaa gartee gamaa waan ittiin keessa darbachuun ni jira. Maaliif gaa maaltu kanatti gartee siif akkanas annachiisee dubbisee lolaa jettan waan akka annachiisee dubbachiisu waan micoosan gooteetu na aarsa hogguu yaasiin goote hangaan lafa odoon deemu odoon dhiiga fiiguutiin akkaan itti dhukkaa'inaa beeka saniifin arraan tana an obboleessi keessan hundee seenaa saniifin gammachuu fuula keellee gammachuu qaba eengadda dhugaadha gaafa isiin saayiba reeffusan nin gaddee jechuudha kajaa'ibatti gaddana dhagaame arrammoo ililchaan siin jira maaliif ililbeen dhiiraaf hin taatu jechuu malee silaan ililcha waan na ililchisu beektaa waan isiin san hojjette hogguutti bilbila qaxxi bilbila kana qabu irratti amma mucoo bilbila qabu haayi anuma jalaa kaasee na dubbisi qaxxi hogguu kaaftee qaxxi arragaa silaa nin baasaa gadi nin dhisiisaa waanin gadi irraa illee gartee haa warra isii gartee isi deeggaru haa garaan gubatu jechuuf qabnee yoo xiqqaate yeroo dheeraadhaaf viidiyoo irraa mada gadhiisuuf waan irraa mada gadhiisuuf garaa gubuuf hordoftooti kan ajaa'ibatti gartee egaa obboleeyyan kiyya kan dhalaa fi kan dhiiraa hedduu takka gartee isin jaalannaa hedduu takka isiniif dheebonnaa gartee egaa subscribe share like godhaa komantii irra guddaa isaanillee godhuu baattan komantii adawwii gartee adawwii tanaaf gartee mi adawwii dhalaa akkana arkeetiin beeku dhiirtii addunyaarra jirtuun biyya Yemen keessa jirtu sitti agartee maal si taatee jaarsan dhiiraa jaarsa dhalaadhaa gartee jaartii qabu laallattee jechuudha. Tanaafiin siitu daangaa ala dabree fi tanaafiin yaanni kee ati godhu jirtu kun hedduu na gammachiisa. Sirriitti dalagu jiran kun gartee akkana seetee gartee hordaan dhuka irraa qabdu kun hedduu itti gammadaa jechuudha. Haalaan gammachuu itti qaba. Maaliif tokkittumaaf gubbaan fuuchar seenu waan ta'u kanaafin hedduu takka garatee haalaan gartee waanni keekaatiin irratti hojjetan dachaa dabilii si kafalamuu qabaaf jechuudhaafin gammadaa jechuudha. Kanaafi hordoftoota hundi seenaa hedduu isin jaalladhaa haalaan naaf jiraadhaa kan
dhalaa fi kan dhiiraa hedduu takka arragaa maaliif fuulleen duraan gaa fuulli ishee waliin gartee maaliif aaraan qaba amma gartee mi soddomman ilkee baneetiin qoflu fedha oguu takka takka waa'ee ishee kana yaadadhee hedduu takka isin jaaladhaa bituu biraatti hanga walitti deemutti nagaan nuuf tura hanga viidiyoo biraatti walitti deemu nagaan nuuf tura akka malee isin jaaladhaa hordoftoota akkasii gaa hordoftoota keenya gartee leencii mucoo haa gartee dadhabamtee jirti hojii ishii gata kan akkattiin sin garsiisa mee sitti dhaggeeffadha akkasii gaa akkuma jettu kana akkasii gartuu kana bara hadiraa isin qaba amma gaa dhibeeta amma kunoo dhukkee akkuma dhukkee irraa kaatu jirtu akka gartan kana jedhanii yaadni ishii gaa dheengadda akka dheengaddaatii fi akka irraa wal dhaba yoo dheengadda isinii nati irraa ala taate akkasii bara gartee alalni ishii gartee isniin ishii itti bu'aabsiite arras mee uumama ishii mee dhagee ammallee irra deebi'eetiin isin dhageessisa mee dhaggeeffadha laa. Taatee jirta. Banna raayee kan jee. Yaasa mallee nun naqin. Yaasa mallee nun naqin. Yaasa maa nun naquuf deemtati waan biraatiin deemtati ta magaalati. Higa. Jaalalaa miti jaalalaa waan namni jaalalaaf akkas nama godhu. Tolaan kana dhagaa giddii yoo taate malee akkamiin taate. Argattee re'aa giddii sanii nama. Bara akka hin tirgadu mallee arras taana furu taa'ee numan jaaladha waa isan dhiisu. Anuma raayee kajoollee na fidee inni haa baasu. Ayyee mee isallee ne. Hojiin siigaa akkuma gartan kanaa barraaqii fi bakbaqiin gartee siigaa zaaman qabu isirra dheeraadha. Gartee hedduu takka gartee hedduu takka barra jettee hedduu takka xarra jettee utaaltee dachiisamii argachitee akkuma beektanii bar dubbiin ishee dubbii jabduudha bara. Lalka amma akka godhu jirtu mee laa wardalla. Bilbilu gaadharraa maaliif Sitti kan na bilbila. Laa beektaan dhiiraa dhaqan isaanii telefoonii siitiin fida. ana marraa kan bilbilu. Yaa miciyyoo atiin tal magaalaa. Sa'aata keessatti amma fidaati mee irraa kan adda. Sirraanii kun jeeba itti bilbili. Yaa ijoolleen sun dhumnaan furmaata argatteeti. Lubbuun ta'eeti tamcaa kanallee ni baatu gosan. Ijoollee sun lamee qabu sammuun qabu reeffamatti yaa. Maaliif hin qabne ragama? Telefoona kan kee keessaa qabdu telefoona kan kee kaas jiru kun. Keessa illee qabu gabbeetti yaa. Akkasii gaa hordoftoota keenya hojiin isii hojii kanaati jechuudha. Hedduu takka fira dheeratu mucooni. Qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan tura warri chaanaalii kanaaf amma dura maatii ta'e maatii ta'uudhaaf siitiin ibsa akkasuma eegoota garuu baay'iftanii komantii gartee haalaan tanaaf isnee bidara qabeeti hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti hedduu takka hordoftoota hundi seenaa nagaatti isiniin jaa hanga walitti deemnutti subscribe share like jechuun godhuu hirmaafuu ibiduu wandeebinaa.